Hooggantoonni kutaa waraanaa wayyaanee walgahii dho'isaa guyyoota 5 dabran kana ta'aniin murtee hamaa waraana Shaabiyaa naannoo daangaatti bobbaasu waraana Shaabiyaa daangaatti garagalchuuf walii galuudhaan waldhabdee Itoophiyaa fi Eertiraa saffisiisuun gara waraanaatti akka seenan taasisaa jiraachuun dhaga'ame. Mootummaan federaalawaa sirreeffama mindaa barsiisota labsee hojiirra akka oolchuuf barsiisonni magaalaalee naannolee jiddu galeessa Itoophiyaa fi Beenishaangul Gumuz gaafachuun komii qaban dhageessifachuun dhaga'ame. Pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii galmee dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gaafa Afrikaatti qabu qeequudhaan United Nation waldhabdee gaafa Afrikaa keessatti mul'achaa jiru furratti hanqina guddaa qaba jechuudhaan gaafa Afrikaatti ergama addaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Kwaangi Koongitti dubbachuun dhaga'ame. Biyyoonni gamtaa Arabaa hedduun nageenya galaana diimaa eeguratti Eertiraa tumsuudhaaf shaakala waraanaa agarsiisaa jiraachuun dhaga'ame. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti isin dhaqqabu kanneen asii walitti dhageessan hangafoota oduu keenya irraati amma bal'ina oduu isinitti. Tonni TPLF fi kutaa waraanaa walgahii guyyoota 5 dabran kana ta'aniin naannichatti waraana deebisanii labsuuf haalduree labsii waraanaa kanarratti mari'achuun dhaga'ame. Hooggantoonni waraana walgahii tana ta'an sochii loltoota Shaabiyaa uffata waraanaa uffachisuun gara naannichaatti taasisaa jiran itti fufsiisuuf waliigalteerra gahanii jiraachuun dhaga'ame. TPLF fi miseensota loltoota Eertiraa fidaa jiran kanneen bakka addaa lafa harawa jaamtutti qobsiisuudhaaf waliigaluun dhaga'ame. Akka maddeen amanamoon kaaba Itoophiyaa jiru gabaasanitti TPLF dhaabicha keessatti jijjiirama finna jechuudhaan oduu facaasuuf qophii ta'uu fi maqaa jaarmiyaa jedhuun waraana Shaabiyaatii fi waraana TPLF walitti makuuf carraaqqii taasisaa kan jiran ta'uun gabaafame. Kana malees loltoonni hooggantoonni waraana TPLF fi waraana Shaabiyaa waraana TPLF makamuuf qophii xumure kun wayita waraana wayyaanee iddoo harawa jaamtu jirutti makamu loltoota TPLF kanneen raayyaa ittisa biyyaa wajjin hariiroo qaban je'ee shakkuu akka dhabamsiisuuf qajeelfama kennu iccitiin marii hooggantoota TPLF keessaa baate saaxilte. Gama biraatiin ammas wayyaaneen jijjiirama jaarmiyaa jechuudhaan walgahii tana kan ta'an fincila waraana buleeyyii TPLF Tigraay taasisaa jiran kana to'achuuf kan yaadame ta'uun ibsameet jira. Kaayyoon hidhattoota Tigraay buleeyyii jaarmiyaa wayyaanee finxaaleeyyii jaaniin irraa fottoquu yoo ta'u hooggantoonni waraana TPLF yaaddoo qabaniin tarsiimoo waraana Shaabiyaa biyya Tigraay galchuun jijjiirama jaarmiyaa jechuun walgahii akka ta'aniif kan dirqisiise ta'uu ibsameet jira. Haa ta'uutii malee raayyaan ittisa biyyaa shira garee kanaa hubachuu kanaan dura ajajan waliigalaa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa dubbachuun ni yaadatama. Itoophiyaa fi Eertiraa laalchisee qondaalli TPLF duraanii amma waajjira muummee ministeeratti gorsa ministeerota baha Afrikaa obbo Geetaachoo Raddaa gaafii fi deebii gaazexeessaa miidiyaa Aljaziiraa Maadii Hassan wajjin taasiseen Itoophiyaa fi Eertiraa jidduutti waraanni akka hin kaane dubbate. Itoophiyaa fi Eertiraa jidduutti waraanni ka'ee jennaan gama lamaaninuu khasaaraa guddaan kan dhufu ta'uu obbo Geetaachoo Raddaa dubbateet jira. Haa ta'uutii malee obbo Geetaachoo Raddaa furmaanni waldhabdee Eertiraa fi Itoophiyaa maal akka ta'e hin dubbanne. Gama biraatiin ammas hooggantoonni TPLF fi olaanoon Itoophiyaa fi Eertiraa jidduutti lolli akka ka'uuf tattaaffiin taasisaa jiran waldhabdee Itoophiyaa fi Eertiraa caalatti kan saffisu jechuun dubbatame. Mootummaan federaalawaa Itoophiyaa labsii haaraa dabalii mindaa barsiisota hojiirra akka oolchuuf barsiisonni naannoo jiddu galeessa Itoophiyaa godina Hadiyyaa magaalaa Hoosiyaanaa godina Silxee dabalatee naannoo Beenishaangul Gumuzii fi godina Matakkalitti dabalii mindaa mootummaan federaalawaa murteesse hanga ammaatti hojiirra hin oolle jechuudhaan komii qaban dhiyeeffachuun himame. Mootummaan federaalawaa sirreeffama mindaa barsiisota raggaasisee hojiirra akka oolchuuf naannoo jiddu galeessa Itoophiyaa magaalaa Hoosiyaanaa godina Hadiyyaadhaa hojiirra oolmaa dhaba sirreeffama mindaa haaraa kanaan harkifannaa labsichaatiin mormii fi komii qaban dhageessisuun himame. Haaluma fakkaatuun godina Silxee aanaa Silxii keessatti manni barumsa sadarkaa lammeessaa labsii sirreeffama mindaa barsiisotaa kun hojiirra akka ooluuf gaafachuun dhaga'ame. Akka odeeffannoon komii barsiisotaa kun agarsiiftutti barsiisonni godinichaa hanga ammaatti dabalii mindaa jaame nu bira hin geenye jechuudhaan mormii dhageessisuun himame. Haaluma kanaan barsiisonni naannoo Beenishaangul Gumuz godina Takkal dabalii mindaa jaame akka dhaqqabuuf komii dhiyeeffachuun himameet jira. Kaayyoo mootummaan inni guddaan qaaleensa jireenyaatii fi baasii jireenyaa olaanaa ta'e biyyattii keessatti mul'atu dandamachuuf humna bittaa hojjettoota mootummaa guddisuuf kan karoorfame ta'ullee godina Hosaanaa Silxee fi Takkal keessatti murteen sadarkaa federaalaatti murtaa'u sadarkaa naannoo fi godina aanaatti hojiirra ooluu dhabuun komiin akka ka'uuf sababa ta'uun himame. Komiin kun godina adda addaa sadii keessatti uumamuun isaa rakkoon kun naannoo qofa odoo hin taane akka biyyattiitti raawwirratti harkifannaa fi qaamni uumamuun komiin kun akka ka'uuf sababa ta'e jechuudhaan xiinxaltoonni dubbatan. Barsiisonni kunneen yeroo gatiin jireenyaa isaanii olaanaa ta'etti dabaliin mindaa isaanii fayyamame waa hin argamne komii fi mormiin isaanii kun sirrii ta'uu xiinxaltoonni hedduun karaa miidiyaalee adda addaatiin barreessaa jiru.
Pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii galmee dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gaafa Afrikaatti qabu qeequun Yuunaayitid Neeshin waldhabdee gaafa Afrikaa keessatti mul'achaa jiru furuuratti hanqina guddaa qaba jechuudhaan gaafa Afrikaatti ergama addaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Kowaangi Koongitti dubbatee jiraachuun dhaga'ame. Pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii gahee fi galmeen dhaabbata mootummoota gamtoomanii walitti bu'iinsa gaafa Afrikaa hiikuu keessatti bu'aa qabeessa akka hin taane ibsuudhaan tattaaffii nagaa naannichaatti taasifamaa jirurratti mala haarawaa akka fidan dhaabbata mootummoota gamtoomanii gaafate. Akka ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yemaan Gaabra Masqal ibsutti pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii wayita gaafa Afrikaatti ergamaan addaa mootummoota gamtoomanii guyyaa kaleessaa Sadaasa 12 bara 2025 Eertiraa Asmaraa dhufuun marii taasisanitti kan dubbate ta'uu beeksise. Mariin isaanii kun guddina naannichaa irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u pireezidaantiin Eertiraa humnoota nagaa eegsisuu fi bobbaasuu qoftiin haala itti gaafatamummaa cimaa bu'uuraalee waliigalaa malee bu'aa waaraa argamsiisuu akka hin dandeenye ergamaa addaa gaafa Afrikaa kanatti dubbate. Hanqina tattaaffii dhaabbata mootummoota gamtoomaniin durfamuu dhaabbaticha qofarratti homatamuu akka hin qabne ibsuudhaan rakkoon kun bu'uura sirna idil addunyaa muudaa qaburraa kan madde ta'uu pireezidaantii Isaayyaas dubbachuun himame. Kana malees mariin ergama addaa gaafa Afrikaa waliin taasisan keessatti haala Suudaan laalchisuudhaan pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii walitti dhufeenyaa fi walta'iinsi biyyoota lameenii seenaa biyyoonni lameen gaafa Afrikaatti qaban irra deddeebiin kan mirkaneessu ta'uu dubbate. Eertiraan tattaaffii nageenya Suudaan keessatti taasifamu deeggaruuf caasaa bulchiinsa uummataa lammummaa irratti hundaa'e akka hundeeffamu yaada dhiyeessuun bara 2022tti waraqaa yaadamee dhiyeessitee turuu yaadachiise. Haa ta'uutii malee jalqabbiin kun sababii jiddu seentummaa alaatiin dhageettii argachuu hin dandeenye jechuudhaan kunis waldhabdee kana ni hammeesse malee hin furre jechuudhaan dubbate. Walgahii kana hordofuun ibsa gabaabaa tajaajila oduu Eertiraatiif kanneen Mr. Kowaangi Koongii daawwannaa isaa Eertiraa qaama hirmaannaa naannoo bal'aa isaanii ta'uu ibse marii bu'a qabeessa pireezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afwerqii wajjin taasisetti gammaduu ibseeti jira. Gumaacha Eertiraan tattaaffii nagaa naannoo keessatti taasifte galateeffachuudhaan nagaa fi tasgabbii naannoo guddisuuf Eertiraa wajjin hojjechuuf qophii ta'uu isaas mirkaneesseeti jira. Marii kanarratti ministeerri dhimma alaa Eertiraa Usmaan Saalaa fi qindeessaan jiraatota dhaabbata mootummoota gamtoomanii Nahal Valjii kan argaman hoggaa ta'u Kowaangi Koongii ji'a waxabajjii dhuftutti marii biraa akka waliin mari'atanis gaafatanii turuun gabaafame. Biyyoonni gamtaa Arabaa hedduun nageenya galaana diimaa eeguratti biyya Eertiraa tumsuuf shaakala waraanaa agarsiisaa jiraachuun dhaga'ame. Biyya Masriitii fi Suud Arabiyaan shaakala humna galaanaa waloo Red Wave 8 jedhamu kan nageenya galaana diimaa eegu ramaduun dhaga'ame. Akka dubbii raayyaa ittisa biyya Masrii ibsetti shaakalli kun eegalame akkaataa pirootokoolii biyyoonni lamaan baatii onkololeessaa dabarte mallatteessaniin nageenya galaana naannoo eeguuf kan walii galame hoggaa ta'u Masrii fi Suud Arabiyaan nageenya galaana diimaa eeguuf humna nageenya Red Wave 8 jedhamu ramaduu beeksiseeti jira. Shaakalli waraanaa waloo kan Masrii fi Suud Arabiyaa alatti humni galaanaa biyya Joordaan, Suudaan, Yaman, Jibuutii hirmaachaa kan jiran ta'uun ibsame. Dubbimaan kun itti dabaluudhaan shaakala kanaan hojii waraana waloo karoorsuu fi raawwachuu kan hammatu yoo ta'u guyyoota hedduudhaaf shaakalli kun kan itti fufu ta'uu ibseeti jira. Shaakala waraanaa kun yeroo murteessaa Itiyoophiyaan galaana diimaa deeffachuuf tattaaffii dippiloomaasii fi siyaasaa guddaa gochaa jirtutti yoo ta'u shaakalli waraanaa biyyoota lameenii kun eega pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii Masrii dhaquun mari'ateen booda Suud Arabiyaa, Masrii fi Eertiraan waliigaltee taasisuudhaan kan jalqabame ta'uu isaati. Mootummaan Itiyoophiyaa dhimma buufata doonii galaana diimaa dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti jechuun irra deddeebi'ee ibsaa turuun ni yaadatama. Keessattuu Masriin biyyoota qarqara galaanaa biroo jidduutti yaaddoo guddaa fi waldhabdee dippiloomaasii uumamee kan jiru hoggaa ta'u biyyoonni shaakala kana irratti hirmaatan Masrii, Suudaan, Jibuutii, Yamanii fi Joordaan naannoo galaana diimaatti kan argaman hoggaa ta'u caasaan nageenya galaanaa amma jiru eeguuf fedhii waloo qabaachuunis ibsameeti jira. Akka xiinxaltoonni siyaasaa tokko jaanitti shaakalli Red Wave 8 jaamu kun kallattiin eeramuu baatullee ergama ejjennoo qindoomina qabu kan agarsiisuu fi dantaa haarawaa naannicha keessatti qoodinsa bulchiinsa galaanaa wal simsiisuuf yaadame ta'uu ibsan. Keessattuu Masriin dhimma laga Abbayyaa hidha haaromsaa waliin wal qabsiisuudhaan himannaa galaana diimaa Itiyoophiyaa cimsitee mormuun biyya jalqabaa ta'uu isiiti. Shaakala kana keessatti hirmaannaa adda duree taasiftu caalaatti kan agarsiifu hoggaa ta'u gama biraatiin ammoo Itiyoophiyaan ejjennoo isii odoo hin jijjiirre galaana karaa lolaatiin yoo kan hirmaattu ta'e biyyoonni waliigaltee eegumsa galaana diimaa taasisuuf Eertiraa tumsan kunneen Eertiraa kan deeggaran hoggaa ta'u biyyoota Arabaa keessaa United Arab Emirates gara Itiyoophiyaa kan gortu ta'uu xiinxaltoonni siyaasaa akeekan. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kan gammaatti hordofaa turtanii turtii gaarii.